Utusa daahirate bakka afuritti fannise akkam nurratti moo'eeta. Bas maam jette warri kaanu. Ente suuta giraamii akka ortodoksii kana suuta haasawa. Jihaan hoo jirtu? Jirra galata waaqa. Waaqayyoo kam? Garuu simmataa keessaniin iyyuu cubbuu fudhachaa jirtu. Sababbiinsaa Ma Yesuus hunduna cubbuu jirti. dhagaattiyyuu yoo hamane habbaan akka himnati Hin amanii. Garuu sinarra mana banattanii waan akkanaa dubbachuu keessanitti cubbuu mataa keessanitti guurrachaa jirtu dhugaa waaqa. Kan dubbatamaa jiru maqaa waaqaatiin. Haloo. Maqaan keetu jira. Jirtu ati? Jira dhugaa jira. Meeniin jira jedhi marraa sadii. Jirra dhugaa jirra maqaa waaqaatiin garuu mana banattanii waan argitanii jedhina. Basmaan bolde maskaddas. Akkaan abbaa masoo. Mee ana nagalchaa mee ani shaada qabachuun dhufe mee maaliin amantaan keechanii dhugaa natti maamee nan galaafanii. Amantii gosa baay'ee jira hundumtuu naa ta'a na baasa jedhee hundumtuu kan barbaade maneera. Waan akkanaa kana qabadhu ati deemi. Allah ajaa'iba ijoollee. Ijoollee mee qofa takka wajjin jira jirtu ati nagaan siif haa ta'u. Jirra galata isaa dhugaa jirra. Akkaana. Waaqayyoon hin jaalattaa? Nan jaaladhe maafan hin jaalanne uumaa kooti. Ayyee waaqni meeqa? Tokkodha. Waaqa meeqa afaan orra sii du'e? Tokkumadha. Akkas ameen. Biyyan itti hasalphattu waaqayyoo kan kee. Tokkumaan na du'e sanu du'e tokkichi nu du'e. Arin jedhamu indo goggoriina cubbuu keessa galaa jirtu sunu cubbuu ofitti shamataa jirtu. Ani hin galle ammati waaqayyoon du'e ajjeestee bar waaqayyoon meeqa? Waaqni tokko innis abbaadha. Ilma hafuura qulqulluudha. Waaqni sadii moo tokko? Maqaadhaan sadii. Waaqummaadhaan immoo tokkodha. Innis abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Okay, waaqayyo abbaa takka. Waaqayyo ilma lama. Waaqayyo hafuura qulqulluu sadii. Miti? Maqaadhaan sadii waaqummaa isaaniitiin immoo tokkodha isaan. Okay, amma fakkeenyaaf ani Abu Mu'aazii. Ani gartee barsiisaadhaasi. Ani Jamaaliisi. Ani Muhammadiisi. Maqaan kiyya ani qaama sadii ta'uu hin danda'u. Hin ta'u qaama sadii. Waaqayyoon qaama sadii moo qaama tokko? Waaqayyo keessa abbaa keessa ilmatu jira. Ilma keessa immoo hafuura qulqulluutu jira. Hafuurri qulqulluun isaan faana jira. Abbaadha. Iyyesuus dura eenyutu jira? Waaqayyootu jira. Jirra suuta jedhe. Anis akka dhiiraatti lallabaate akka subartii suuta gabu. Sagalee kan kee qabatu. Waan jedhe waaqayyoon qaama sadii qaba moo waaqayyoon qaama sadii hin qabu? Sitti meen jiran bara nama na dhaggeeffadhu. Waaqayyoon maqaadhaan sadii waaqummaa isaatiin immoo tokkodha. Qaama meeqa qaba waaqayyoon? Waaqayyoon qaama tokko qaba ka. Goobas qaama immoo tokkicha santu fannoorra sii du'e. Kan fannoorra nu oleenyuun ilma waaqayyoo Iyyesuusidha. Iyyesuus kun waaqa moo waaqaa miti? Iyyesuus kun immoo ilma waaqaati. Waaqaa miti mi? Waaqaa miti ilma waaqaati. Ameen. Ilma abbaa irraa gadi nu ergameedha. Dhageessan Yesuus waaqaa miti mi? Iyyesuus waaqaa miti ilma. Goobas ati ilma namaati moo ilma namaati miti ati? Anis ilma namaati. Goobas. Yesuusoo ilma namaati moo ilma seexaanaati? Maal jechuudha? Siin gaafadhe ka. Ilma waaqaati Yesuus. Okay, ilma waaqaa yeroo jettu maal jechu ilma waaqaa waaqaatu dhalche? Akka garaa durboo maaramii keessa bulee dhalatu. Dhala keerraa dhaladheen si fayyisa yaa Addaam jedhee Waaqayyo akkuma qaalii galee fi deeme sana. Hayya. Waaqayyootu uummatee mi Yesuusin? Uumamaadha. Alhamdulillah amma parsantii dhibbarraa 20 fi waa islaama taate. Waati qashuma seefe. Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Abbaa isaati Yesuus waan.
abbaan san Yesuusiif maal ta'a? Abbaadha. Atiifoo maal ta'a abbaan san? Anaaf moo? Anaaf immoo hundumtu tokkodha. Aan akkas hin jenne Waaqayyoon abba Yesuus abba qaba jetteemi? Abbaan Yesuusan abbaan Yesuusiif maal ta'a? Abbaadha. Atiifoo maal ta'a abbaan Yesuusan? Anaafis abbaadha. Goobas anaafoo? Hunduma keenyaaf ijoollee addaamii fe'ee waaniif abbaadha. Goobas hayyee Yohaannis 20 lakkoofsa 17 kana jedha Yesuus gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanitti ol naan ba'a gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanii jedha Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Qaba. Goobas waaqayyoon Yesuusiif waaqa ta'u siifoo maal ta'a waaqayyoon abbaan san waaqa siif ni ta'ami? Yesuusis anis atis waaqa tokko wali qabnaami? Qabne. Gara garee shahaadaadha hanqasuma islaamaati maashaallah. Bakka hanqanuma dhumatte waan biraata hanqasa amannaan islaama jechuun hanqasuma dhumatte. Yesuus nama jettee. Garuu das namadha waan hunduu dogoggorri akkuma abbaa isaatiitti ta'ee. Akkasi kennaa. Garee shahaadaa galchaa ta biraa nuuf fidama. Tunaa ta'a jedhee waan fidatee itti hamate garuu. Ati amma islaama taate ba. Gaafa waan argitan dubbattan cubbuu mataa keessan matattu adaraa keessan dhiisaa waan akkana. Bariitiin bara dhumaa. Ay. Mohina si furadha. Dubbadha kenna naan deebi'a.